بوليس هذا إتماله حواسني كينيا حواس بوليس في وما تقول تكررت كلام لا يرو اسمه يرون كم دني يرو كم ولا كم ilmi nama والابن ننجروا بركوان والابن تتقرا براتي تاني تاني والله ما يتون كم نمر والابن ننجروا قال قلت له كم دمي قدي سبيبي كي يقبلني ناس ونوله وامي قرا كده نوتيس هذا ما تو سبيبي فرد سے قبلني دبل مالو سو قبلني دبل كما نرجو في جيت ناس ارجع ناس غرغري مي ابدي ليش ربي يدي ليش انا ما diasporan kakasi wano yechu barbadan this is America wanjirulle America le rabarada fakkena ra kuma wannan fajiran kana gartetini ne nama tokko kawalla be mana tokkotti wal biratin police ni wajtinu fo choice la masigafata fakkena ra yo agartetini banoette ilma dirati fi intal durbato ko ega wallolani jedhan mana tokkotti wal biratin isun dandayani kanafu wani san gafatan community guideline ni gafatama wan community da yodu mukatate yo kamo wan jarsumman le kadum tate da bono sansi kenna yo amola ki mana korti tifitanna jedani lagize da fiero da fi namasani bak kabau abu isa jechu هذا بدني تتنيسي malte ne ka sindadam ne ka woni amtu ese biyadara tibarga faranjini aba faranjin galgalu wanta duje dufte barga dubarti chafaitos dijirti be bi wada ya faranjino yan chavaiti galgalu زمن يا كاسي سنا في زمن نيجي dijira ammas dijira be kha ulel dijirti be rasis ايه ايثيوبيا انتني ايثيوبيا تمتمني هافي حبيبي الحمد لله ربي فرنجي مري اديرس kanafu yo rakkinoni jo matake na kesa rakkinne ata iti wal himatani fi kata jiratani first of all expectation to yubada with biyar radifani high in abdallal america aka akafede taya kajiru kana habibi iman inni inshallah kabiyati gizefi yajiru daba dallayati natumu america hay gafas bar biyati sara walo fi bar namdi sa muso wambal le sini way karman namatu ma biyat ummata ya bari kare antumu ما نتوما يقول لوني نتوما مي غدات انا كيسه غدا ina wallalu mama male bar waltuma lena wanda miti namni yo walin hasa yo wali galudan biyat le bak mafrit le tat woni waltuma ninjo just namni kena lack of discussion danda wajin hasa wa furuhin danda utae tini toko immature da wanda wal fuda me yo le yang corona generation ina jiru kun yo wal fuda ne yada tiko yo fula wal badan hagas ta ani hasani fitatu bilchin futille bilchin barbajeft mali fi wanne kun future ijolle wajin ilma walin horu kara budda kara era bu ajehi aga wajin kade majirtan garte ka taraf kuchisi sun kune rakkinna immaturity aga immaturity u dabara ijolle kesatu kora arata fuetinin tanete borun tara tanlen tara wana kana sin le kasuma so kune yo dabate hasani wali anything wanda tinga kana ratti kan nenji hasawa so discussion lack of discussion kamna no garte sani wajin haso ne wanto ko hiku hindande kama sirratto garte kono sirratto mali hada ke mali walin jennu kan bira tarani family ka wala rabsan kana kune agarte tinin ipinna barnota bilchachu dabu barnota kabachu dabu amalle uma ke sattin kamnu no garte tinin tenne wajin haso ne tinin wanto ko hiku hinjiru wanno bala innati momali agarteti in security santu juraso nelleti porakinna kam so kana fu dubina kasi galatoma ada fateti madda bari jalanna wonni bare akka garte hera biyitana warri duru nya dala abuse godu ture yep namni khenya war dala abuse godu war bama biyitana dur dala akuma nama gabra mana khate titti ittifayyadama turani ya mali americanun rabarate so beine fudeti ninjarate amma wajirat kan male sila wonni kun da kabira jiru na matena dubarti akat wonno ti agateti ninka
horatu silana warra keenya ka dure garuu Ameerikaan nurraa fudhatteetiin biyyillee agartee wallaalaan qabamteetiin takkaa waa guddachuu dadhabne malee silaa namni dimokiraasii kan eksiraasaayisii godhaa ture ummata keenya akaakileeta keenya abaabiloota keenyaa jechuudha. Ameerikaan numaa as dhalatti. This is America jenneetiin asirratti dhufne ittiin caffarru kun warra nu as dhalatti. This is America Oromoo majjaa malee. Yaa. Sagalee isinii taanuu qoyi. Nuti dhagee qabnaa maal taa'anii dhagee Abbo qabnaa. ana maganda keessan san dhufaayyuu akkam jettan. Asii waan jaalatte. Achi waa jaaladhe akkam ta'onnootiin Tokko hidheen gadda. no taleencaa jaalatan sanii. Tokko hidheen gadda as dhufeetiin. Asii airportii ragahee gizeenni hello baby where are you gizeenni jedhuun abbaan manaa jaartii jala kaase rabbi si haari uumee deebii ta'uu Baga kama kasi way ko atire. Akay talalati ko. Ese na tatu na si jette jana jante. Ini lesin jadi jana jajare ni ini jajare. Waanu Silki abba mana. Waanu tunambis malee. Silki abba mana jala kaase gizeenni silki inni dawwale yenna abba mana jala kaase hello jedhu. Where are you baby jennan? Oh my. Agli dasura dah wah baris wah Agarteetiin janaan akkanaa kun amma just de wanna makana this is America makana dhufuuf jechuudha. Akkasuma barjee yeroo waliin geggeeffachuu. Zaman ajaibaa keessa jirra bara. Ajaiba. Akkasii isinitti haa tuluugaa jabaadhaa saadiqee keenya abdii akkasuma haadha faatee nagaannaa tura amma kaa gara gabrummaa deemna yoo galgala shaantaan alatti nan eege garuu hin jiru garuu inni alatti na eesisaa shaantaa yoo baanummaa kan baase malee. Yoo ati gabba abdii kumee kana du'aayitti godhi inshaallaa ta'e isaatu mana irraa haariidha. Yoo anummaan gadi baaseetiin biraa deeme malee. Abdii kumee kana jabaadhu du'aayitti kadhadhu. Lakka godhini rabba akkasiin godhini. Inni ari'amu mana irra. Abdiin tuqamee jennaaniin kootuu dhufeellee nu harkaa battee jira. Dubbii dhiisee bar. Ergani dubbii dhiisee namni wal baasatti nama waliin. Diaspora keessatti Rabbi wajjin haa bulu. inshallah umrii dheertuu wajji jiraanna. Antu kame taanaan akka diasporaan takkatti lafarratti namni hin beeknami. Maali? Kootuu dhufee nu harkaa battee gara itti deebifnu qabnu. Tani barrakkoon. Akkasii dhagaannaa jiraadha dhiiroti. Hojii gaarii. Waan ofii? Oyyee. Rabbi si hafidu gaa dasbora kana shaantaala nu keessa tiisi. Wallah waa shaantaan alan qabu fi yoo hirme I don't know beeku wallahi. Nama dhibaa beektaa. Ufii garuu gizee akkasi aananii jedhan san nama tuttuqa sheetanii. Beekamni garuu. Sheetanii nama tuttuqa. Biyya baqaa keessattu iyyuu gaafa biyya banii jedhan. Biyya tana warra hojii qabne yoo taate malee namni hojii qabu qooliinuu daaraa ejjiteeti. Za'a waliin rabshaa godhuu qabu. Tani bar sa'aatii wal dhaban iyyuu hin jiru garuu haa ta'u irra caalaa maali beektan namni walii hubachuun baay'ee ulfata baay'ee walii hubachuun walii wanna jechuun. This is America. 911 dhaaf Ameerikatti aanutu wal miidhuuf jira nama namni. Naayini waan inni hijjibaadhiis kanumatti hin dhuftu. Saadiq emaattu keessumaa humaattu akka wal dhibdee guddaa kana fa'aa fidu beeytaa dhuguma biyya faranjii kanatti namni gaafa biyyaa bahu dalagaadhaan biyyaa baha namni eega biyyaa bahe namni dalagachuu qaba beeytaa maaliif jennaan tokkoffaa biyya keenya keessatti sababbiin ati sa'aatii dheeraa teessuuf
Sababbiin hojii malee yeroo kan kee teessumatti haa ta'uti maatii kan kee waliin dabarsuudhaaf yeroo kan kee qisaastuu fi sababa dalagaan hin jirreef haqiiqatti dhugaa jirtu illee tanuma beekama. Biyyoota faranjii biyyoota guddatan kana keessatti garuu you wasting time on your job. Yeroo kan dalagaa kan kee irratti yeroo kan kee waste goote. Eega biyyaa baate tokko lammaffaa dirqamni dalagaa kanaaf si ari'u keessaa inni guddaani jireenya biyya kana keessatti jiraattu. Ilmaan kan kee guddifachuu, beela isaan tartiibaan sitti dhufu kana kafalachuu, akkasuma kanarra dabree eega kana hunda dandeessee kaateen booda biyyarraa baate qabdaa, biyyarraa dhufte qabdaa, maatii biyya keessa jiru gargaaru, akkasuma biyya kana keessatti illee waa dalagachuu. Look, responsibility beekatu dugda kan kee kana gubbaa jira beekama. Kanarra dhaabbatteeti karoorri kana hunda eegatarree galfattee, kana hunda eegatarree galfattee kanarra dhaabbattee kanaaf akkasi fiidda. Dhugaa maatii kan kee waliin yeroo qabaachuu dhabuu dandeessa, qabaachuu dhabuu dandeessa. Daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 yookaan ammoo halkan guutuu waliin turuudhaaf hiree carraa maatii kan kee kanaan waliin turuu dhabuu dandeessa. Wal nama komachiisa. Isin maatiin kan kee si komachuu danda'a. Maatiin kan kee taa'imii sirraa barbaaduu danda'a. Ni gahaa dalagaadhaaf yeroo kan kee weestiin godhini anaa waliin yeroo kan kee weestii godhi jechuu irratti tarii maatiin gaafii kana si dhiyeessuu danda'a. Gaafii kanaaf gaafa deebiin dhabame garaagarummaan gidduu namaatitti uumamuu danda'a. You have to be understand. Kana beekuun barbaachisaadha. Dhugaa biyyoota Arabaa kana haa ta'uti biyyoota keenya keessatti taa'imii kan kee akka barbaaddetti teettee yeroo dheeraa teessee yeroo gabaabaa hojjechuu dandeessa. Biyya kana keessatti ammoo yeroon ati teessu yeroo gabaabduudha. Daqiiqaa muraasa yeroo muraasa qofa qabdaadha. Boqonnaa fudhachuudhaaf jechuudha. Kun wal nama dhabsiisa. Wal nama dhabsiisuu danda'a. Dubartoonni haa ta'u maatiin kan kee manni keessi taa'imii kan kee gahaa sirraa barbaaduu danda'a. Taa'imii kan kee gahaa sirraa barbaaduuf ammootu itti gaafatamummaan ati tarree galee taa'u kun hundi taa'imii san keessatti gubachuu deema beekima. Biyyatti ijaarsa wayii eegaluu dandeessaa. Biizinasa biraa eegaluu dandeessaa. Biyya kanatti biizinasa eegaluu dandeessaa. Mana biyya kana keessa bitatteetiin kafaltiin garaagaraa si eeggachuu danda'a. Biila jechuun biyya kana keessatti yoo kafalle ta'e ammootu rakkoo hamaatirra ga'uuf as deemu ammootu itti gaafatamummaa kana ka fudhatu si irra caalaa. Mana kan kee caalaa itti gaafatamummaa kana ka fudhatu si. Kanarra dhaabbateeti namni kan ganamaa galgala fiiguuf jaalateetii miti beekama. Namni tokko isteeta irraa isteeta tiraaka qabatee osoo karaa irratti kufe osoo karaa irratti cabe hirribaa waliin osoo rakkoo wayii isa mudate jaalateetii miti sa'aatii dheeraa kana kan akkasii biraayif godhuuf isteeta irraa isteeta jechaadha. Jaalatee osoo hin taane dirqamatu akkasiisa oofu. Kun ammootu maal ta'aree komii ta'ee mul'ate yeroo tokko beektaa diyaaspooraan yeroon qabu yeroo maatii isaatiif hin kennu jaartiin isaa ariitee jaartiin walii kanii maalii ta'anii everybody is not understand what's going on in behind. Maaltu akka duddubbee rakkoo ta'e maaltu akka rakkina kanaaf nama saaxile everybody is not understand. Kana beekuu hin dandeenye. Namni eega biyyaarraa dalagachuu qaba. Nama akka biyya dalagachuu qaba. Dalagee jijjiiramuuf yaalii godhuu qaba. Kanama jijjiiruu rabbii garuu ammootu yeroo kiyya dalagaa irratti westi gochuun barbaachisaadha. Ibaadaaf dalagaa irratti yeroo kiyya westi gochuun barbaachisaadha malee qaama kiyya kan rabbii naa kenne taa'ee ittiin nyaachuu, ittiin taa'uu, ittiin nama komachuu, ittiin nama hamachuu yoo ka ta'u taate sinnatin hiika tokko hin qabu. Kanaaf qofatama jechuu barbaade diyaaspooraan. Look, mee kana sirriitti bal'isii ilaale kana laaluun hin danda'amne ammoo nama keenya biratti. Yaa wanni ijaarina agarre takka alaala keessee murteessuun nama jibbu beeku. Namni yoo waan san keessa jiraatee ijaan arge qofa waa murteessa malee alaala taa'ee waan quban qabne takka murteessuun ni jabaattiisi. Namallee hin dhibbu nammoo nama gadi. Hin dhibdu wallahi hin dhibdu.